Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota Saalihaa MTube irra jirtu nagaa keessanii fayyuma alhamdulillah nagaa fayyaa kootii sinillee bakka jirtanitti rabbiin nagaa fayyaa sin haa taasisu. Egaa har'a Arabiyaa Majlisii obboleettii kiyyaa tokko isinii qabadhee dhufeen jira. Inshallah viidiyoo kana hanga xumuraatti ilaalaa jechuudha. Namoonni meeshaalee garaagaraa keessatti immoo Arabiyaa Majlisii ajajachuu barbaadanii waan hojjetachuu yookiin bitachuu jettan tokko jalqaba hubannoo irraa akka fudhattaniif wantoota meeshaa sana maalummaa isaa beektanii kaatanii nabrattis ta'een birattuu ajajachuudhaaf jechuudha. Wanta tokko baruu qabdu jechuudha dursa. Inshallah immoo akkuma beekamu wanta hunda kana isaallee kaasee keessa isaa maal akka ta'e hunduma isaa kan inni isinitti agarsiisu ta'a. Xumura viidiyoo kanatti na waliin tura. Laayikii godhaa. Viidiyoo koo laayikii godhaa. Arabiyaa Majlisii obboleettii keenya kun xiqqoo erga baheeyyuu na bira tuttureera. Viidiyoon irraa hojjedha suman jedhu haalli mijachuu didee meeshaan isii na bira tureera jechuudha. Maashaallah obboleettii keenya Dubaay irraa ajajattee abbaa manaa biyya keessa jira. Isatu dhufee qabdii natti kennee jechuudha. Maashaallah waliigalteen akkasii namatti tola. Ajaja jechuudha. Arabiyaa Majlisii kaaree 10 hunduma isaa irra naannessee kan isinitti agarsiisu ta'a. Gatii isaas illee kan inni isinitti himu ta'a. Namoonni baay'een Arabiyaa Majlisii ajajataa jirtullee irra hedduun immoo ni gaafattu. Kanaaf inshallah inni kun Arabiyaa Majlisii abbaa fireemii jedhama. Xaawulaa fireemiidhaan jechuudha kan inni hojjetame. Hunduma isaa kan isinitti agarsiisu ta'a. Viidiyoon akka xumuraatti na waliin tura. Akkuma argitan irra keessoon isaa boondidiidha. Boondidiin jechuudha kuniin isaa inni irra keessaa siyangaasii abbaa tiknasii 12tiin kan inni hojjetame. Kuni gadi immoo tiknasii 20. Kanaaf walum abbaa 30 jedhama garuu ala hojjetamee bahee abbaa tiknasii 12 ta'a jechuudha. Maaliif boondidiin irra keessaa kuni abbaa tiknasii 16 jira. Abbaa 10nis namni hojjetu jira. Akkuma tizaazii namaatiin abbaa 12tiin yeroo hojjetamu immoo dhaqee maal ta'a? Tiknasii 32 ta'a jechuudha. Tiknasii jechuun kun ol fageenyi isaa lafarraa hangam akka fagaatu. Asumaanuunni kuni almuuniyeemiin ala dhufu haala kanaan dhufaa. Kunuunsa kana isinitti agarsiisu kan irraa hin baasne jechuudha. Isa kaan hundumarraa baasee jira. Kan immoo isinitti agarsiisuuf jecha. Yoo akka carraa ta'e ana biraas ta'e namoota biraa haala kanaan fuutanii isii kana irraa baasuu qabdu jechuudha. Irraa baatisiin kana. Xiqqoo akka kalarii biraas hin fakkaan. Isinitti agarsiisuuf jechaan irratti hambise malee hundumarraayyuu kaasee jira. Namoonni tokko osoo yaadatiin kanumaan isinitti kennuu danda'u isin irraa baafachuu dandeessu jechuudha. Itti aansuudhaan immoo wanti Arabiyaa Majlisii kana keessatti yeroo ajajattanu isinitti himuu barbaadu akka ta'e wahii zigzaaqii akka ta'e suuraa irratti inshallah yeroo biraa isinii gadhiisa. Viidiyoo kana edit gochuu dhiisuu hin danda'a gatii ta'ennaan. Innaa akka ta'e wahii qirtsii adda addaa zigzaaqii wama ta'e wahii namoonni goosistanuu utuu gochuu dhiistanii gaariidha. Maaliif almuuniyeemiin hin galchanu jechuudha yeroo sana. Yeroo isin diizaayinii garaagaraa gootanuu akka ta'e jira. Diizaayinii baay'eetu jira inni irra keessaa kun. Isa maal godhu laastikii isa akkanaa jalaa isin jalaa galchu jechuudha. Kun immoo laamma fakkeenyaaf makaddaa kanarratti almuuniyeemii inni kun sibiila laamma kun almuuniyeemiin kunis qabime. Kunis sibiila almuuniyeemii jechuudha. Makaddaa isa kanarra immoo inni galuu hin danda'u. Akkuma argitan laastikiidha. Yeroo baay'ee yeroo tokko firaastrikii irratti illee godhamee hojjetama. Akkuma argitan kun laamma kana sibiila almuuniyeemii sana asirra galchuun hin danda'amu. Kanaaf laastikitti kana galti. Namoonni tokko immoo isuma kana asirra jidduu kanallee galchuu yeroo isin immoo qirtsii adda addaatiin ajajattanii almuuniyeemiin sun qirtsii bahee hin muramu gatii ta'ennaan laastikii kana isin jalaa galchu jechuudha.
Kanaaf waan diizaaniin isaa rakkisaa ta'e waan albuumeemii qirtsii baasuudhaaf rakkisaa ta'e hin ajajitinaan isiniin jedha. Maaliif namni akkuma diizaanii namni barbaade hojjechuu jedhee waan hin taane isin jalaa fayyadamuu danda'a. Kun immoo laastikii dhagatii ta'ennaan yeroo keessaa inni ciccite. Kanarraa amma citus dhiisus rakkoo hin qabu. Garuu digaafiirraa yoo ka'e ciccite hin fokkisa jechuudha. Jidduudha yoo ka'e yeroo keessaa ciccitee jedhee akkasii akkasuma almuuniyeemiin illee sadarkaa qaba. Biratti kun isinitti agarsiisa jechuudha iddoo kana. Kun boondidiidha. Kanaa ol boondidiidha. Kanaa gadi immoo xaawulaadha. Xaawulaa godhamtee asii kana mastootiin irra godhamte jechuudha. Boondidiidha kun. Akkuma argitan. Asiin immoo kun as biratti yeroo ilaaltanu boondidiidha. Bisa baneen kan isinitti agarsiisu ta'a. Tokko qame. Innaa kun akkuma argitan kun xaawulaadha. Kun irra keessoon isaa miidhagfiidha. Keessoon isaa xaawulaadha. Kun garuu akkuma argitan maanchiniidhaan jechuudha kan inni hojjetame. Duddubbeen isaallee jarbaan isaallee jechuudha. Akkuma argitan carqii isa shaamaa yookiin ansoolaa sanaa miti maanchinii carqii maanchinii jechuudha. Kan galee fi keessoon isaa immoo akkuma beekamu xaawulaadha. Kunin isaa ispoonjiidha. Inni kun ispoonjiidha. Inni kun boondidiidha. Jaloon isaa xaawulaadha. Zippiidhaan hojjetama. Yeroo isin jalaa xuratte keessatti maqqamacaatu dafee xurata miti. Isii kana haaluma salphaa ta'e mana keessanitti irraa baastanii miiccattaniyyuu itti deebisuu dandeessu jechuudha. Isiin kun badaa qallaaliidha. Akkuma fakkeenyaaf mafarrashaa boondidiirraa ta'e yeroo hojjetattan manuma keessanitti itti baafattanii miiccattan gatii ta'ennaan isii kanas haaluma salphaa ta'een irraa kaastanii miiccachuu dandeessu jechuudha. Maaliif qirtsii wantoota garaagaraa hin qabu itti deebi'uudhaaf itti baasuudhaaf isin hin rakkisu jechuudha. Akkasii as biratti immoo teebilii kanatu hojjetamee fi maaliif Arabiyaa Majlisiin kun meetira 10 akkuma beekamu meetira 10 gadi teebilii wajjin hin hojjetamu ture. Garuu bilitti ittiin daraja qaba. Kanaaf akka manatti hojjetameef jechuudha. Amma viidiyoo kana ilaaltee yoo fedhasii ta'e kan lamaanii kana birrii isaatti dabaltee hojjetatti jechuudha. Maaliif gatii baay'ee tokko astaayitiidhaan irraa fuudhee guutuu isaa hojjechuufiin ture garuu naa baasuu didee kanaafan hanguma kana hojjedheef silaa haa ta'u 10 irratti hojjetamu ture. Meetira 10 irratti jechuudha yookiin kaaree 10 irratti. Garuu dhiiseetan kan hamma kana hojjedhee fi yeroo viidiyoo kana ilaalteettu yoo naaf dabalamu jette lama tafee xixiqqoon 40 qabaasii basiin kaa'uu qaba ture. Inshaallah ittiin dabalaaf jechuudha. Egaa yeroo afamu kana bootaan isaa yaa'u safara mana siitiin hojjetame gatii ta'ennaan dhaqee gixximmi jedhee hin gallee kunuula koornerii yeroon isiniin jedhu yeroo Arabiyaa Majlisii safarsiisuu jettanu jechuudha. Ilaa irra guddaa Arabiyaa Majlisii wanti nu irratti xiyyeeffachuu qabnu safara namoonni baay'een egaa maatiidhuma keessantu safara isinitti natti himtaniin haala sanaan hojjetama. Kanallee naqeen safarre abbaadhuma manaa siituyyuu safara natti menna hojjedhe jechuudha. Koornerii jechuun kun asii hanga asii irra guddaa xiggii hanga xiggii kana hanga dhumaa safaramuu qaba. Achi ka'ee immoo irraan gadeenis asii kaastanii koorneritti dhuma kana hanga achii safaruu qabdu jechuudha. Hanga hamma Arabiyaa Majlisii isin afamuu barbaadan safaruu qabdu jechuudha. Karaa kanaanis akkasuma karaa maggaarajaan kaa'amu silumaayyuu TV istaandii wantoota garaagaraa keessuu karaa French durii. Ani amma mana kootuu akka elliitii kanaafan haala kanaan afee yeroo haala kanaan afamuu
hojiin isaa haala kanaan gadi ta'e manni si istaayilii mana diizaayinii kanaan gadi ta'e kanaan hafe malee akkanarraan gadi hin hafamu jechuudha. Tariitii manni keessan kunis girgiddaa ta'uu danda'a, karri kunis girgiddaa ta'uu danda'a. Kanaaf bukkeen lamman xiggiidhaa kaastanii safartu ammas. Garuu ammas immoo isa kana xiggiidhaa kaastanii hanga gamaatti safartu jechuudha. Safarri buleetti keenya kuni koornerii hanga koornerii meetira 4 fi saantii 23 ta'e jechuudha. Kanaaf isa koornerii kana lammanii fi kan silaa iddoo kana taa'uu qabu isa guddaa kana yookiin immoo isii bibbicuu sana lammantuu saantii 10 dabalamtee hojjetamte gadi ta'ennaan isiin bicuun sun meetira 1 wahii sunii fi meetira 1 wahii kun koornerii kanatti aantee gidduu kaa'amte jechuudha. Achi kan inni meetira 2 kun immoo bukkee kaa'ama. Haala kanaan baay'ee tokko bareeda safara mana siitiin jechuudha. Akkasii egaa Arabiyaa Majlisiin kun xiqqoo erga tajaajila taqabbalee tureera. Kaaree tokko jechuudha namoonni. Kaaree jechuun maal jettanii? Kaaree jechuun fakkeenyaaf kun meetira 1 kun meetira 1 walitti maal jedhama? Kaaree tokko jedhama jechuudha. Kun meetira 1 kunis meetira 1. Garuu kun qophaa isaatti yeroo meetiraan jedhamu meetira 1 jedhama. Akkammoo isiniif galuu meetirri 1 kaareedhuma 1 jechuudha. Akkanattis meetira 1 fi 1. Meetirri iyyuu as jira. Ola. Meetira 1 fi saantii 10 maaliif tirfii qaba jechuudha. Koorneristi sana lattee cufuudhaaf jecha asiinis yeroo safarruu wal qixxeedha jechuudha. Meetira 1 fi saantii 10 kuni gaasilayyuu gadi jechuun naaf ta'an jiru. Kanaaf akkasii tajaajila kan erga taqabbalee xiqqoo tureera. Gwaddinyaa nama 2 ta'anii ajajatanii kan gwaddinyaa tokko bahaa jira. Karaa biluu jechuudha, karaa mulee jechuudha. Kun asuma magaalaa Jimmaa keessaa kan hiriyaasii tokko immoo kan abbaadhuma meeshaa kanaa naaf fiddee karaa mulee jechuudha kan si bahaa jira. Kaaree 12 inshallah yoo haalli na mijatee kan siis viidiyoo irraa kan isiniif hojjedhee isinii gadhiisu ta'a. Kaareen tokko jechuudha yeroo irraa tajaajila taqabbalu sanatti hisaaba baay'ee tokko astaayitiidhaan qodaa argitaniitu keessa isaa boondidii isaa maal isaas isinitti agarsiiseen jira. Wanti adda ta'e wayii hin jiru. Wanti sadarkaa gadaanaa ta'e jechuudha. Carqiin isaallee inni jaloo jechuudha. Maanchiniirraa jechuudha kan inni hojjetame. Tasuma namni maanchiniirraa hojjetu hin jiru jechuudha yeroo ammaa kana keessatti. Arabiyaas akka kanaatii miti. Abbaatii kinasii 20 iyyuu baay'inaan carqii shaamaa sana yookiin carqii saansolaa buraaburree sanaan hojjetu jechuudha. Wanta hunda isaa isinitti agarsiiseen jira. Tariitii gatii bakka biraa madaaltanii kun akkamitti gatiin isaa qannase akka hin jenneefan kana hunda isinitti himaa. Yaa irra hedduun keessanis ni jettu jechuudha. Akkamii qodaan kee baay'ee tokko qinnaashidha jettu namni waan barbaade akka barbaadetti gurgurachuu danda'a. Inni kaan gatii cabsee inni kaan gatii dabalee jechuudha. Qodaa dhumtinuu tokko ta'e. Hojii isaa abbaadhumatu beeka. Abbaa fudhate sanatu abbaa bitate sanatu beeka jechuudha kan sanaachi. Kaareen tokko hisaaba 13,500 kan irraa taqabbalee amma garuu maateriyaaliin hundinuu daddabaleera gatii ta'e jennaan hamma akkasii miti badaas hin turre ji'uma 3-4 wayii natti fakkaata. Allahu alam. Akkasii inshallah meeshaalee farniicheraallee qabdi. Inni hin baane dursee bahee gatii ta'ennaan sababa mucaa jalaa manni diigamuu fi TV standii fi kitchen cabinetii qabdi jechuudha. Buleettiin kiyya kuni isas abbaa mana dhuma siifatu hojjechiisinaan jedhee qabdii natti kenne jechuudha. Akkasii gariini abbaan mana akkamituun biyya keessa jiru nama biraa meeshaa hojjechiista bichisiista awwaa bituun beekumoo jedheetti ka'a. Gariin immoo kunoo
akkasitti nama gargaaree wal gargaaree waan isin jetteen illee bulee indoo isa tuyyuu isa kana jechuudha meeshaalee farniicharaa silaa ta'e sasatumtee hojjechiiseedhee abdii kennate jechuudha inni garuu hammallee hin baane isas inshaallah gaafa inni bahee jedhee viidiyoo irraa kan isiniif hojjedhu ta'a. Egaa Arabiyaan majlisii kana fakkaata yeroo darbe digaatii isaa duwwa gadhiisennaan inni irra taanoo hin jiru jettanii turtanii. Egaa hundinuu akkuma tizaazii abbaatiin akkuma ajaja abbaan ajajatiin kan kana duwwaa barbaadus jira digaafii duwwaa haala kanaan kan maqamacaas wajjinis barbaadu jira. Kanaaf meeshaalee kamiyyuu magaalaa Jimmaarraa saafee inni biraa argachuu dandeessu. Lakkoofsi koo duwwaa 941 52 74 63 WhatsApp Telegraamiin na argachuu dandeessu. Inshaallah namoonni hanga yoonaa viidiyoo kana obsaan waliin turtan baay'ee tokko galatoomaa ulfaadhaa laayikii godhaa yoo laayikii hin godhin jiraattanii akkasuma immoo namoonni haaraa taatan sabiskiraayib godhaatii viidiyoon yoo biyyuu gadhiisu isin bira qaqqabuu danda'a jechuudha. Inshaallah hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaa rabbii keessanaaf tura. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Waan na daawwattaniif galatoomaa.